Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaallatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromaaf alhamdulillahi ani naga kooti nageenyi fi kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu. Egaa daawwattootan kiyyaa googiliin bara haaraa wal qabatee seera haaraa baasee jira. Seerri haaraa inni baasee jechuudha. Imeelii keessan yookiin jimeelii keessan laazim lakkoofsa bilbila keessanii itti guutanii veerifaayii gochuu qabdanii jedha jechuudha isin galee. Yoo lakkoofsa bilbila keessanii itti guutanii veerifaayii hin godhin jechuudha. Egaa barri haaraa seenuudhaaf bulii kudha torba tun hafee jechuudha isin galee bulii kudha torbaan booda imeeliin keessan keessa isin naqu jechuudha isin galee. Egaa googilii jechuun jimeelidha jechuudha. Jimeelii jechuun ammoo pilaastooriidha jechuudha isin galee. Pilaastooriin keessan isin hin naqu jechuudha. Lakkoofsa koodii isin gaafate jechuudha. Koodii sana ammoo bakka fuutan hin qabdan jechuudha. Garuu yoo amma lakkoofsa keessan itti guutanii veerifaayii gootan jechuudha rakkoon tokkollee isinirra hin gahu yookiin bilbila keessanirra hin gahu jechuudha isin galee. Kanaafuu dirqama hundi keessan jechuudha. Imeelii keessan jechuudha lakkoofsa bilbila keessanii itti guutanii veerifaayii gochuu qabdan jechuudha. Warri immoo lakkoofsa bilbilaa duraan irraa qabdaniis yoo lakkoofsa isin duraan imeelii irraa qabdan suni gubatee jiraate yookiin isin harka hin jiraanne lakkoofsa amma harkaa qabdan lakkoofsa amma hojjetaa jiru irratti cheenjii godhachuu yookiin jijjiirrachuu qabdan jechuudha isin galee. Kanaafuu haala veerifaayii itti gootan akkasuma haala immoo lakkoofsa duraan irraa gara lakkoofsa amma harkaa qabdanitti jijjiirrachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Haalaan amma isinitti agarsiisuun hundi keessanuu jawwaala keessan osoo barri haaromni kun hin seenne sirreeffachuu qabdan jechuudha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa jechuudha. Akka namni baay'een argee bilbila isaanii sirreeffatan jechuudha isin galee. Wanni kun namoota bilbila fayyadaman hunda waan ilaallatuuf jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haaroo taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuu hin dagatinaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilik itti godhaadhaa achi booda ol ka jettu irra kaayyadhaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira viidiyoon barumsa irraa barattanii irraa baradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti nafaana turaan hordofaa isinin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa haalli imeelii keessan veerifaayii itti gochuu dandeessan jechuudha lakkoofsa bilbila keessanii itti guuttanii bilbila keessan matarraan gadanii fuutanii ayikoonii sitiin irratti kilik gootanii sitiin keessa ni galtanii achi booda si gadirni buutanii asirratti googil kayyoo irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan imeelii keessan asirratti argattanii manaajur googil akkaawunt kayyoo irratti kilik ni gootanii achi booda hangani isinii fidu obsaan eeggatanii egaa achi booda haala kanaan isinii fida yeroo haala kanaan isinii fide asirratti jechuudha daataa and piraayiveesii yookiin sikuritii irratti buttanii asirratti jechuudha matarratti okay asirra gaddeemtaniiti haala kanaan argattan jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa amma veerifaayii gochuuf deemna jechuudha asirratti jechuudha steep verification kayyatoo irratti kilik ni gootanii achi booda intarneetii keessanii yookiin kiroomii keessanii filattanii anamma intarneetumaa filadhee isinitti agarsiisa. Achi booda obsaan eeggattan hanga isinii fidu. Achi booda haala kanaan asitti isin fida. Yeroo haala kanaan asitti isin fide asirra gadi buutaniiti jechuudha. Asirratti get start kayyoo irratti kilik gootanii ammallee okay kilik gootu. ammallee bilbilli kun keetii majaa yesii kilik gootu akkas hin gaafate ammallee koonfarmii kilik gootu ammallee koodii bilbila keessanitti itti guutan jechuudha yesii kilik gootu ammallee obsaan eeggatanii ammallee haala kanaan as fide jechuudha yeroo haala kanaan as fide as gaditti jechuudha koontiniyuu ka jettu jirti irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan bilbila isin gaafate jechuudha lakkoofsa bilbila veerifaayii ittiin gochuu barbaadanii jechuudha isin galee amma lakkoofsa veerifaayii ittiin gochuu barbaadanii itti guutan jechuudha yookiin lakkoofsa bilbilaa kan amma dalagaa jiru jechuudha isin galee lakkoofsi haala kanaan yoo lakkoofsa waliin isinii fide yoo lakkoofsi inni isinii fide kun hin dalanne ta'e yookiin lakkoofsa karbaana ta'e lakkoofsa yaani cufame ta'e jechuudha asirratti jechuudha lakkoofsa haxaniiti lakkoofsa haarawaa lakkoofsa amma qabdan lakkoofsa amma dalagu turu itti guutanii jechuudha. Egaa nama kiyyatti yaa guutu. Egaa achi booda haala kanaan lakkoofsa bilbila keessanii yeroo itti guutan jechuudha asirratti jechuudha as gaditti seendi kayyoo irratti kilik gootanii
achi booda koodii bilbila keessan irratti isiniif erga jechuudha isinii galee lakkoofsa bilbilaa keessan kan irratti koodii isiniif erga jechuudha hanga inni koodii isiniif erguuf isaan eeggatu egaa nama naa ergee jira egaa yeroo koodii lakkoofsa bilbila keessan irratti isiniif erga san itti guutan jechuudha next click gootu achi booda asirratti turn on kan jettu ni jirti turn on ni click gootu egaa haala kanaan amma verify goone jirra jechuudha isinii galee amma kalas verify goone jirra jechuudha akkuma asirratti margaa jirtan kanaan jechuudha isinii galee kan asirratti verify jirra jechuudha haala kanaan emailii keessan dirqama hundi keessanuu jechuudha faayidamtoonni jawwaalaa hundi keessanuu jechuudha dhiira shamarri keessan jechuudha isinii galee hundi keessanuu haala kanaan ilaaltanii jechuudha emailii bilbila keessan irra jiru verify gochuun dirqama keessanii jechuudha isinii galee guyyaa 17 booda bilbilli keessan emailiin keessan isiniif hin dalagu jechuudha isinii galee pilaastoorin keessan gonkumaayyuu isin hin dalagu emailiin keessan gonkumaayyuu keessa isin hin gashu jechuudha isinii galee yoo lakkoofsa yoo verify hin godhin jechuudha kanaafuu dirqama verify godhachuu qabdanii jechuudha egaa daawwattoota kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif gochuun dagatinaadha barumsa keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biroota golti deebinutti waan hordoftaniif galatooma